Shama harka fuuni kabajamtoota maamiltoota fi hordoftoota chaanaalii YouTube Isaaq Ibrahim Bagadeebni wal agarree jechaadha. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti sinaadhaan qabu jecha arrallee barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera waan isin fayyada jedhee yaadii tokko jechuudha. Kanaaf hanga xumura barumsa kootti na waliin ta'aa afeerraa kooti. Namoonni chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jedha. Video narra isiniif qopheesse video gabaabduu tokko akkamitti Facebook keenya lock gochuu dandeenya, cufuu dandeenya jechuun qollofuu dandeenya jechuudha. Akka namoonni arguu hin dandeenye yookiin immoo akka namoonni keessa seenanii haaknu jalaa gochuu hin dandeenye akkamitti lock akka goonu, akkamitti akka qollofuu akka dandeenyu isinitti hima. Isinitti agarsiisa jechuudha. Hanga xumura barumsichaatti na waliin ta'aa afeerraa kooti. Amma mee kallattumaan gara barumsaatti isin dabarsa. Hayyee jalqaba irratti maal goona Facebook keenya banna jechuudha. Facebook keenya qolfachuudhaaf Facebook Lite yookiin normal Facebook ni banna, yeroo click goone ni banna. Haala kanaan yoo nu bane yeroo tokko gara olii kana mallattoolee sarara sadii ishee kara olii kana mallattoo sarara sadiin kana click goone ni banna jechuudha. Haala kanaan nu fida jechuudha. Achi booda setting bira dhaqnaa gara gadii kan akkana dhuftan jechuudha. Setting ka jedhu kana yeroo tokko click gootanii ni bantu isa setting jedhu kana jechuudha. Yoo bantan haala kanaan isinii fida. Ammallee akkanuma gara gadii kana gadi dhuftan jechuudha. Iddoo audience and visibility jedhu kana jalatti profile locking ka jedhu jira kuno. Profile locking ka jedhu kuno iddoo mallattoo diimaan irra mare kana yeroo tokko click goone ni banna jechuudha. Kuno haala kanaan nu fida jechuudha. Akkuma agartan jechuudha haala kanaan nu fida. Achi booda kuno lock your profile ka jedhu jira kuno. Yoo profile keessan cuftan profile keessan haala kana ta'a jechuudha. Blue page kuno haala bulee kanaan ta'a jechuudha. Qollofamuu isaa haala kanaan mirkaneeffattu. Cufamuun isaa maali faayidaan isaa yoo jettan kuno asumatti akkuma argitan bakka kana friendiiwwan keessan qofatu suuraawwan keessan keessanii arguu danda'a. Poostii osoo hin taane suuraawwan keessan akkasuma waan isin poostii gootan keessa seentanii yeroo poostii gootan abbaan fedhe arguu danda'a. Garuu profaayilii keessan keessa gaafa banan profaayilii keessan bananii yoo ilaalan imeelii, lakkoofsa bilbilaa akkasuma hunda isaa keessa isaa ilaaluu hin danda'an jechuudha. Ni qollofama friendotuma keessan malee jechuudha. Kanaaf amma kara gadii kanatti kuno as biratti lock profile ka jedhu jira jechuudha. Isa san yeroo tokko click ni goona. Kuno profile lock taheera jechuudha. Kuno amma argitanii blue page dhaan kuno amma akkuma agartan kana kuno profile cufameera jechuudha. Kuno haala kanaan profile keessan lock gochuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan profile keessan cuftanii itti fayyadamuu dandeettan isiniin jedha. Baroonni kun kanuma irratti xumurama. Akkamitti immoo lock akka hin goone akkamitti erga cufnee booda irraa banuu dandeenya ka jedhu barumsa itti aanuun kan wal agarru ta'a. Barumsa irraa asuma irratti hin goolaba. Namoonni chaanala koo haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Waan isiniin gallaa'u jiraate commentii naaf barreessaa jechuudha. Chaanalli kan koo description boxii keessa telegram kan kootis jira jechuudha. Karaa sanii naaf barreessuu dandeettan isiniin jedha. Ayyee galatooma.